taatetti silas durumayyuu abiyyi erga aangootti dhufeeti godinoonni oromiyaa lixa oromiyaa godina 4 hanga 5tti kibba oromiyaatti godina 3 akkasumas giddugaleessa naannoo tokko tokkotti kumaandi poostitu ture ummanni keenya waraana jala ture amma immoo haa caaluu akka malee dubbiin jabaattee oromiyaa guutuu keessatti waraanatti socho'aa jira waraanni ummanni walqixa kan jedhamutu jira naannoo isin sochootan kana sochiin waraana mootummaa goolessaa kanaa jiru maal fakkaata kan biraa immoo egaa warraaqsa galaana uummataa kan jedhu waamichi karaa waraana bilisummaa Oromoo fi qeerroo bilisummaa Oromootiin waamamee yeroo adda addaatti itti fufaa jira keessumaa amma immoo haalli isaa jabaatee bifa adda addaa jijjiirratee tokko qoqqobbiin duula qoqqobbii geejjibaa ture karaa cufuu ture lagannaa gabaa ture hiriirris ture haala akkasii kun deemaa jiru kana keessatti qindoomina qabsoo waloo kan karaa nagaa yookiin diddaa irra jiranii fi woboo wal faana taasisee haalan daddafee injifannoo saffisiisuu keessatti maaltu deemaa haala waamicha qeerroon bilisummaa Oromoo godhe kanarraas naayimi egaati warra jalqabarraa qeerroo bilisummaa Oromoo keessatti qooda fudhataa turanii sanarraa egaa seena kee yeroo biraa itti deebinee haasa'uu dandeenya inni iyyuu mataa isaatti qeerroo akka keetii fi kanneen amma baba'aa jiranii barnoota guddaa akka ta'u abdiin qaba haala ati ittiin keessa dabarte sana egaa ani waan beekuu fi mee sochii qeerrollee akka hin taanetti karaa dhiyaatu jira gaafa barbaadanii ergama yookiin immoo waamicha qeerroon geggeessu 2 3 4 ta'eeti wal faallessu jira mee kanneen akkamittiin waraanni bilisummaa Oromoo fi qeerroon bilisummaa Oromoo wal faana qindeeffatanii uummata kana sochoosu galaana uummataa kana gara injifannootti gahuu irratti maaltu hojjetamaa jira mee maaltu jira waan uummata keenya fi daawwattoota fi akkasuma dhaggeeffattoota miidiyaa dhaddacha Oromoo fi himtu maaltu jira haa ta'u baay'ee bareeda egaa sochii waraanaa baantuu wal qabatee gaafa koomandi poostiin sababa dhukkuba kooroonaa fakkeessanii labsamerraa kaasee guutummaan Oromiyaa koomandi poostiidhaan buluu dandeessa jechuu ni dandeenya. Keessa'uu naannawa sochiin waraanni bilisummaa Oromoo socho'uu keessa waraanni fi uummatii waluma qixxeedha jechuudha. Walumaan jiraata. Waraanni amma kana baay'atu dirqamaan uummata kanaan nasoofi jedhaani yoo inni dide jalaa humnaan qalateetiin nyaata uummata kana hiraarsa gaafa barbaade uummati keenya horsiise bulaadhaa horiilleen akka godaansisu sochii tasgabbaawaa akka hin gaggeessine taasisa kuni waan qabatamaa waan argitee bal'inaan taasifamaatiin jiruudha kana waan baay'ee waan siin jechuu danda'u miti uummatni Oromoo bal'aanuu ni beeka. Kan gama warraaqsa galaana uummataatiin wal qabatee waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo hidhannoo gaggeessa. Qabsoo hidhannoo jinaatti qabsoo siyaasaa gaggeessa. Jaarmiyaan qeerroo bilisummaa Oromootiin illee qabsoo karaa nagaa keessatti gahee fi qooda guddaa qabaachaa akka ture ammallee qabaachaa jira. Akkuma waraanni bilisummaa Oromoo yeroo garaagaraatti hidhatee diina isaa waraanu qeerroon bilisummaa Oromootillee qabsoo karaa nagaa keessatti bifa garaagaraatiin fincila qindeessee lagannaa gabaa qindeessee diina isa gabroonfate dura dhaabbachaatillee ture dhaabbachaatillee jira. Abbummaan jaarmiyaa qeerroo bilisummaa Oromoodha. Yookaan ammoo qaamni fincila kana waame jaarmiyaa qeerroo bilisummaa Oromoo akka ta'e eenyuudhaafuu ifa waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo hidhannoo gaggeessaa jaarmiyaa qeerroo bilisummaa Oromootiin koottuu hiriira bahee jechuun hin danda'u haa ta'uuti uummata Oromootis ta'e qeerroo bilisummaa Oromoo mirga isaatiif akka falmatu mootummaa gabroonfataa dura dhaabbate mootummaa sirna gita bittaa kana akka ofirraa cabsuu fi ni barsiisa ni qajeelcha kasulirraa gadafee koottuu hiriira bahee hiriira qindeessuu hin danda'u jaarmiyaan qeerroo mataan isaatu jaarmiyaa of danda'eedha. Gaafa uummatni Oromoo dhaaba adda bilisummaa Oromoodhaa hundeeffatu dhaaba isaatiin adda bilisummaa Oromoo jaarmiyaa isaatiin yookaan waraana isaatiin waraana bilisummaa Oromoo jedhee gubbisee maqaa itti baaseetiin jira. Gaafuma sanii qeerroon bilisummaa Oromoolleen
maqaansa qeerroo bilisummaa Oromoo ta'ee akka socho'u uummatni Oromoo itti moggaate yookaan guddisee maqaan lamaan bahu ammatti natu abbaa siif ta'a natu maqaa siif jijjiira natu waamessa si waama natu immoo yeroon barbaadetti galii taa'ii jedha qaamni jiru qaamuma qabsoo uummata Oromoo jechuu barbaadu yookaan danda'a oolfachuu barbaadudha. Haa ta'uutii qeerroo bilisummaa Oromoo wanti beekuu qabu kaayyoo qabaa. Dhaaba jala hiriiruu qabaa. Waan kanaatti bahee wareegama lubbuu baasuuf qaba. Kana beekee kaayyoo qabsaa'uu danda'uu qabaa jechuudha. Yoo fichii gaggeessinu nama tokkoof lama mana hidhaatii baasuudhaaf osoo hin taane bilisummaa bara dheeraadhaaf hidhaa turte tana hidhaadhaa baasuudhaaf ta'uu danda'uudha qabaa jechuudha. Yoo san hin taane har'a hiriira baatee yoo kaffichi qindeessite nam tokko hidhaadhaa sii baasanii kottu karaa irra galii yoo siin jedhanii dursillee ni hidhu nama sunillee deebisanii ni hidhu jechuudha. Akka bilisummaa hin qabnetti hidhaa fi ajjeecha sirraan dhaabatu waan taateef. Kanaaf qaamni qeerroo bilisummaa Oromoodha. Hiriira baasu fichilaaf kakaasu gabaa lagannaaf isa dammas yoo jiraate kaayyoodha jechuudha. Sirna gabrummaa amma keessa jirru kanatu uummata keenya hiriiraaf baasaa jechuudha. Gaafni inni karaatti bahee karaarraa galu yoo jiraate gaafa bilisummaa isaa gonfatee jechuudha. Gaafa kaayyoon isaa galma keessa ta'uu danda'u qabaa jechuudha. Yoo san hin taane abbaa argetu akka tiksee loonii bakka argetti bobbaasa bakka arge oolchaa jechuudha. Jaarmiyaan qeerroo immoo jaarmiyaa akkasiitiin miti. Ammaan tanatti kaan qeerroo bilisummaa Oromoo jedha kaan qeerroo Oromiyaa jedha. Ya mee jaalboore asirratti dubbii kee dammaan qabeeti. Egaa waa'een qeerroo kun uumama isaarra yookaan jalqabumatti qeerroon maqaa Oromoo ganamaa qeerroo jechuun nama hin fuune dargaggeessa jechuudha. Booddee garuu baroota 70moota keessa yeroo qabsoon bilisummaa Oromoo jalqabaa jiru sanii qeerroo ganamaa jedhanii wal gurmeessanii gara waraana bilisummaa Oromootti dabalamaa turan. Sana booddee immoo 2004 2005 haala sochii fincila diddaa gabrummaa sana yeroo hoogganaa turan qeerroo lafa jala habaqaalaa sochoosaa barsiisaa turanii 2011 akkuma ati beektu atuu kan keessa turte qeerroon bilisummaa Oromoo eebila 15 hundeeffamee jechaadha. Amma gaa erga sanii keessumaa jala bultii jijjiirramichaatiin jalqabiitii qeerroo Oromoo qeerroo Oromiyaa sana booddee immoo foollee waa meeqa jedhanii burjaajiin kun deemaa jira. Ammas kan mul'ataa jiru keessumaa warri miidiyaas dhuunfatanii sagaleen isaanii akka malee guddatu waan kanaa qajeelchuutu isaanirra jira. Sagalee isaaniitu uummata bira jira waan ta'eefi gama kanaan amma fakkeenya sochiin kun maniinsaa gama tokkoon wanti isaan jedhanii warraaqsi kun tokkoffaa hidhamtoota mana hidhaati hiiksisuu lammaffaa waraana mootummaa Abiyyii gara kaampitti galchuu inni sadaffaan immoo hiree murteeffannoo Oromootii jedhan. Kana akkamitti ilaaltu isin? Maaltu irraa hanqate maaltu itti dabalame? Waamichi kun waamichuma qeerroo bilisummaa Oromooti? Waamicha kana kataasisee jaarmiyuma qeerroo bilisummaa Oromooti jechuu dandeenya. Haa ta'uuti namoonni indirectly sagalee sooshaal miidiyaa irratti qabanii fi miidiyaalee garaagaraa tiin walaasa'anii sagalee ofii dabarfachuudhaaf warri carraa argatanii waamicha jaarmiyaan qeerroo bilisummaa Oromoodha gaggeessuu kana yeroo barbaadanitti karaatti baasanii yeroo barbaadanitti immoo galchuu yookaan ammoo sagalee qeerroo kanaa gargar qoodu warri tattaafatantu jira jechuudha. Warri kun ammatti natuu fincila kana qindeessee jedhanii yeroo barbaadanii sagalee qeerroo kanaa fayyadamanii argitee gara jaarmiyaa barbaadanitti hirkataniitiin sagalee uummata kanaa ugguruuf waan yaadame. Haa ta'uti jaarmiyaan qeerroo bilisummaa Oromoo jaarmiyaa mataasaa of danda'eedha. Hooggansa qaba, qaama qajeelfama irraa fudhatu qaba, akeekaaf kaayyoo qaba, jaarmiyaa siyaasaas illee qaba jechuudha. Akeekii jaarmiyaa siyaasaa jaarmiyaan qeerroo bilisummaa Oromoodhaa jalatti hundaa'ee maal akka ta'e ni beeka. Gaaffii hiree murteeffannaa uummata Oromoo hiitan baasudha jechuudha. Fincilli nuti baanu
haga gaaffiin keenya gaaffii mirga hiree murteeffannaa sun deebi'uuti ta'uu danda'uu qaba jechuudha. Amma warri garii sooshaal miidiyaa kanarratti ni argina. Karaa Finfinnee seeni karaa Finfinneetuu fi karaa kibbaa moobanii karaa Wallaggaa Alleetuu fi kan karaa kaabaa moobanii warra jedhantu jira jechuudha. Warri kun amma akkaataa ofiif barbaadanitti qabsoo sun qindeessuu barbaadu jechuudha. Yookaan warraaqsa sun qindeessuudha barbaadu. Garuu kaayyoon keenya sana miti. Kaayyoon qeerroo bilisummaa Oromoodha. Sana akka hin taane ni beekna. Sana hubachuu danda'uu qaba jechuudha. Qeerroon yoo sana hin hubne namatu akka barbaadetti gargar qoodee itti fayyadama wanni hin jedheef illee kanaaf. Haa ta'uti ammallee wanti nani jechuu barbaadu yoo jiraate akka yaadatitti wanti qabatamee bahee namoota mana hidhaa jiran hidhaadha baasuun waan dansaa shokkee. Waraana mootummaadha yookaan waraana mootummaa gabroonfataa uummata keenya hidhaarsa jiru kaampitti galchuu yaada bareeda gaaffii mirga akka xumuramutti uummatii keenya karaatti bahee kuni akka dhumaatti falmachuu danda'uudha qabaa jechuudha. Kanakaa qabsoonni karaa nagaa gaggeeffaman baay'ee irraa fakkeenya fudhachuu dandeenya. Suudaan kaabaa fudhachuu dandeenya. Asumatti Sidaamarraa waa barachuu dandeenya. Walaayittaadha deeggarsa waan godhanirraa waa hubachuu dandeenya jechuudha. Waan fagooti miti. Haa ta'uuti amma sodaan kiyya maali yoo jette nam tokko lama hidhaadha baasee qeerroo kanaan gadi karaarra qaamni jedhu yoo jiraate qeerroon kun waan dhaga'ee akka fincila isaa gargar hin kunnee fi fincila gaggeessaa jiru akka gaaffii bu'uuraaf deebii argatutti itti fufuu akka qabu asumaan dhaamsa dhaabuufiin barbaada jirsin. Egaa mee waa'ee mana hidhaa kaafte gaafii tokkoon si gaafadha. Dhiheenya kanatti illee wanti akkasii baay'ee baramaa hin jiru yookiin anatu hin dhageenye ta'a. Garuu baroota hedduu seenaa warra qabsaa'otaa hoggaa dubbisnu kan keenya dabalatee yeroo qabsaa'onni hidhamanii waraanni bilisummaadhaa deemee haalli ittiin opereeshinii geggeessuudhaan mana hidhaatifaa baasan tureera. Wanti akkasii kun dhiheenyatti godhamee beekaa fakkeenyaaf amma egaa isinillee waraana bilisummaa Oromooti garuu immoo adda bilisummaa Oromoo irraa akkasumas kaafaa irraa warri kun qabsaa'ota Oromooti Oromoof qabsaa'aa turanii mana hidhaatti dabalamaniiru akkasumas sabboontonni qeerroon hedduun isaanii har'a mana hidhaa keessa jiru namoonni baay'een 9,000 jedhaa garuu waggoota lamaan kana walumaa galatti Oromoon gara 40,000 oltu ta'a jedhee yaadaanii 50,000 ta'uu danda'a kan hidhamee jiru. Wantoonni akkasii karaa waraana bilisummaa Oromootiin hin yaallama gaafii yoo barbaadde deebisii yoo hin barbaanne dhiisuu dandeessa kana. Egaa rakkoon qabu haa ta'uuti wanni guddaan egaa wanni suni yeroo baay'ee ni yaallama haa ta'uuti haamli kaa'uu baatu ni yaallama sarkoon osoo hin taane nama hin osoo hin taane qabsoo bu'uura geessinaa achi keessatti dhiisa wareegamuun ni jira. Tole fayyaada jaalboore egaa siyaasni impaayera Itoophiyaa sun yeruma itti tasgabbii argate hin qabu dhugaa dubbachuu fi seenaan impaayera sanaa seenaa lolaati seenaa ajjeechaa fi seenaa hidhaati seenaa duguuga sanyiiti. Erga Haacaaluun ajjeefame siyaasni biyya sanii daran boora'ee wantoonni hedduun jijjiirameera. Siyaasuma Oromoos ajjeefamuu Haacaaluu duraaf booda jechuun akka itti danda'amu jira. Kanas ta'ee sana egaa diinni keenya Oromoo wal afaan deebisuu fi afaan faajjessuuf burjaajii uumuu fi akka waan egaa isin jechuun ani akka kootti na dhiba garuu yeroo adda addaatti maqaa keessan kaasu maqaa keessanis miti maqaan suni shanee jedhanii shaneeni koree hojii raawwachiiftu adda bilisummaa Oromooti malee jaarmiyaa miti. Haa ta'uti garuu waan isaan jechuu barbaadan beekamaadha akkuma baroota hedduu jaarmiyaa keenya dehumanized godhanii diffeem godhanii arrabsanii xiqqeessanii sana booddee exclusion yookiin immoo
Egaa kun akkatti surraa diina uumuudhaaf itti fayyadaman karaa miidiyaa isaaniitiin karaa adda addaatiin maqaa keessan xiqqeessuudhaan akka itti fayyadamnaa gala. Garuu jaalsanyiinis yeroo darbe waan kana dubbateera akkasuma jaalmarroonis waan kanarraa deebii kennaniiru. Isin immoo dhiheenya Finfinnee jirtu. Waan kana akkamitti ilaaltu ajjeefamuu Haacaaluutiin wal qabatee erga san immoo guutuu Oromiyaa keessatti wareegamni hamtuutu kaffalamee nama keenya miidhanii nama keenya ajjeesanii deebisaniit immoo Oromoon nama ajjeesaa jira jedhan. Mee kana akkamitti hubattu isin waraanni bilisummaa Oromoodha? keessa ture dhiphina hin taane keessa galeetiin ture dhiphina kana keessaa bahuudhaaf tooftaa kalaqateedha jechuudha. Achi keessatti tarii durirraa kaaftee ni beeyta. Daadhii galaan ajjeesanii nama dhuunfaatti qabatanii jaagamaa badaanii ajjeesanii nama tokko maqaa waamanii akkasuma Haacaaluu Hundeessaallee nama qabsoo uummata Oromootiin ija ta'e agartuu qabsoo Oromoo nama ta'e ajjeesaniitiin shanii fi TPLF harka qabanii jechuudha. Kuni akeekni isaanii tokkoon daddaaqama siyaasaa isaan muudate uummataa fi uummata walitti buusuudhaanii uummata afaan wal deebisuudhaanii daddaaqama siyaasaa sun keessa bahuudhaaf waan saganteeffameedha jechuudha. Lammeessoo namoonni akka Haacaaluu Hundeessaa qabsoo uummata Oromoo keessatti ija ta'an kuni isaan biraa dhabamuun isaaniif boqonnaa guddaadha jechuudha. Haacaaluu Hundeessaa qofa miti. Erga Haacaaluun ajjeefameeti namoota akka Haacaaluu ta'an kumaatamaan fitanii jiru jechuudha. Kumaatamaan mana hidhaatti guuranii jiru. Kuni isaaniif boqonnaa guddaadha jechuudha. Kuni egaa siyaasaa keessatti tooftaa baafataniitiin uummataaf wal deebisanii daddaaqama siyaasaa isaan mudate irraa fayyadachuudhaaf waan taasisanidha. Wanni garaa nama nyaatu egaa Oromoon kaleessa ajjeefamee akkasiin duuti isaa dhoofamaa ture duuti Haacaaluu Hundeessaallee Finfinnee masaraa mootummaa jalatti du'eetiin uummata kana dhoksuudhaaf yaaluun akka har'aan kanallee garaa nama nyaata jechuudha. Kun egaa akka isaan yaadanillee hin taane dhugaan dhoksuudhaaf yaadanillee hin taane qaamshanee isaan jedhan sunillee beekuu baannu wanni isaan yaadan suni guutumaa guututti haqa uummata Oromoo dabsuudhaa fi uummata kana afaan wal deebisanii akka wal taasisuudhaaf waan yaadameedha jechuudha. Achi keessatti kaatariin yaadatta ergasii namoota hidhame lakkoofsan haga ni beeyta namoota ajjeefame lakkoofsan haga ni beeyta. Kun egaa tooftaa ittiin namoota jajjaboo siyaasa uummata Oromoo tarkaanfachiisan keessaatiin bitanii egaa bara saabtaraan ayyaadadha tariitii yeroo sun illee dhaqqabuu yoo hin baadde warri TPLF kuni namoota jajjaboo uummatii Oromoo yookaan qabsoo uummata Oromoo gaggeessan ajjeesuu gaafa barbaadu jalqaba taa'ee waliin mari'ata eenyu ajjeesnu jedhee murtii murteesse suniini bokkora garaagaraa kaasee lola sun keessatti namoota jajjaboo sun ajjeesaa jechuudha. Wanni ta'aatiin jiruu fi wanni ta'aatiin ture impaayera sana keessatti yeroo ammaatillee kanuma waan jedhu sun uummati keenyallee beekuu qaba. Haa ta'uuti wanni isaan waan sun raawwatanii fi daddaaqama siyaasaa isaan mudate jalaa bahuu fi karoo uummata kanaa ajjeesanii qabsoo uummata Oromoo iddoo sunitti dhabamsiisuudhaaf waan yaadameedha waan jedhu sun kaasuu barbaada. Tole fayyaadai gama biraatiin egaa diinni diina kootii fira kiyyaa akka jedhan san ta'eeti mootummaan Eertiraa ammas waanuma ganiinsa Oromoo irratti baroota hedduu raawwachaa jira kan jedhamu jira. Namoonni baay'een akka odeessanitti waraana Eertiraatu biyya Oromiyaa keessa seenee iddoo adda addaatti waraana mootummaa Abiyyi wajjin tarkaanfii fudhachaa jira jedhan. Waan kana waan irraa beektan waan quba qabdan wanti karaa qaruuxe keessaniitiin